Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fooni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Amir Media hundi keessanuu akkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa har'as aappii shabaka bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Aappiin kun akka ajaa'ibaatti saffisaan shabaka bilaashaa isiniif hojjeta. Aappii kana eessa argachuu akka dandeessanii fi faayilii qaba. Aappiin kun faayilii isaallee eessa argachuu akka dandeessan guutuu viidiyoo kanaa keessatti isinitti agarsiisa. Egaa aappiiwwan shabaka bilaashaa hojjetan yeroo hunda isiniif dhiyeessaa jira. Aappiiwwan kanneen salphamatti karaa ittiin argattanis isinitti agarsiisuu irratti argama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Har'as aappii shabaka bilaashaa isiniif hojjetu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Aappii kana eessa argachuu akka dandeessan, faayilota isaallee eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Ani mu'eedha. Chaanaala kan koo Amir Media irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadlakkisuu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursee aappii kana eessa akka argattan isinitti agarsiisu. Aappii kana argachuudhaaf bakka viidiyoo kanatti daawwattan mata duree irratti yookaan immoo mallattoo V kana irratti kilik gootan al tokko jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii barreeffama moorka jettu kana kilik gootanii ergasii immoo liinkii chaanaala kan koo kan telegiraamaa asirra isiniif kaa'ee jira. Liinkii kana irratti kilik gootan jechuudha gara chaanaala kan koo kan telegiraamaatti seenuudhaaf. Egaa dhaggeeffattoota kan koo gara chaanaala kan koo kan telegiraamaatti isin geessa jechuudha. Aappii fi faayilota isaa asirraa argattanii faayiloonni isaa sadiidha asirratti argama. Aappicha argachuu barbaadan immoo aappii shabaka bilaashaa isiniif hojjetu irra barreessee jira. Liinkii kana irratti kilik gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo salphaamatti akka argattaniif liinkii kana irratti kilik gootan asuma irratti cuqaastu. Ergasii gara websaayitii kanaatti isin geessa akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Aappiin aayikaniin isaa kana fakkaata. So akkana keessa gad dhuftan jechuudha gara dhumaarratti dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo barreeffama xiqqoo download now ka jettu jirti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Gara dhumaarratti yeroo dhuftan download now ka jettu kana barreeffama background irratti halluu magariisa qabdu kana irratti al tokko cuqaastu. Ergasii fuula kanattu isiniif banama. Ammas keessa gad dhuftan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Erga keessa gad dhuftanii booda asirratti barreeffama xiqqootu argama jechuudha. Install ka jettu jechuudha. Install isee jettu barreeffama asirratti argamtu kana barreeffama xiqqoodhaan ka barreeffamte kana irratti kilik gootan. Ergasii gara Play Store irratti isin geessaa dhaggeeffattoota kan koo. Play Store irraa aappii kana direct yoo buufattan isiniif hin hojjetu. Sababni isaa saappoonni tokko tokko hin hojjetan kan shabaka bilaashaa hojjetan kun jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Karaa nama isinitti agarsiisu kanaan download gootanii nama miliyoona tokko oltu buufatee itti fayyadamaa jira. Aappiin kun faayilii qaba. Eessa argachuu akka dandeessan booda irra isinitti agarsiisa. Install ka jettu kana kilik gochuudhaan gara bilbila keessaniitti install gootan. Install gootanii erga geessitanii booda aappicha open gochuudhaan keessa seentanii aappicha isa kanaadha jechuudha. Aappii kana open gochuudhaan ergasii barreeffama OK jettutti isiniif dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Barreeffama kana irratti kilik gochuudhaan OK tanii. Egaa aappichi yeroo jalqabaatiif keessa yeroo seentan kana fakkaata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Aappiin kun faayilii qaba. Faayilii kana malee isiniif hin hojjetu jechuudha shabaka bilaashaa. Faayilii kana immoo salphamatti chaanaala kan koo kan telegiraamaa irraa ni argattu. Gara chaanaala kan koo kan telegiraamaatti deebitu jechuudha. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo liinkiin aappichaa asirratti argama. Akkuma duratti isinitti agarsiise faayilota aappichaa argachuuf kan jedhu barreeffamatu jira. Barreeffama jalatti immoo faayilota sadeetu jira. Faayilota kanneen tokko tokkoon download gootan jechuudha. Faayilonni kunniin sadeeniyyuu zeyniidhaaf hojjeta. Egaa aappiin shabaka bilaashaa kun faayilonni kunniin sadeeniyyuu kan zeyniiti jechuudha. Tokko yoo isin dide tokko irratti fayyadamtanii, tokkos yoo isin dide tokko irratti fayyadamtanii sadeenuu wal jijjiiruudhaan itti fayyadamtan jechuudha. Egaa faayilonni kunniin kan zeyniiti. Aappiin shabaka bilaashaa hojjetu kun zeyni irratti akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Egaa kanneen keessaa tokko download godhee isinitti agarsiisu. Isin tokko yoo isiniif dide faayila lammaffaatti fayyadamtuun lammaffaan yoo isin dide sadaffaatti fayyadamtan jechuudha. Faayila jalqabaa kanarratti kilik gootanii download erga gootanii booda faayiluma jalqabaa irratti kilik gootan. Ergasii aappicha filattaniif jechuudha. Aappichi isa kanaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Isa isin xiyyaadhaan isinitti agarsiisaa jiru kana aappicha filattaniif. Ergasii faayiliin garana dhufa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo start ka jettu kana kilik gochuudhaan jalqabsiiftuu jechuudha. Ergasii OK jettanii. Egaa akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo start godhee egaa stop ka jettu kun yeroo dhuftutti asirratti akka gaariitti isiniif hojjechuu eegaleera jechuudha. Beeksifni yeroo isinitti dhufe X gootanii akkuma asirratti argattan bifa kanaan yoo isinii dhufe jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Bifa kanaan isinii dhufe jennaan akka gaariitti aappiin kun connect isiniif ta'ee jira. Shabaka bilaashaa kanatti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. OK jettanii yoo barbaadan egaa dhaabuu yoo barbaadan immoo stop ka jettu kana kilik gochuudhaan egaa faayilii lammaffaatti fayyadamuu ni dandeessanii. Stop ka jettu kana kilik gootanii al tokko. Ergasii ni dhaaba start jedha jechuudha. Faayilii lammaffaatti fayyadamuu yoo barbaadan immoo bifuma nama isinitti agarsiise kanaan faayilii lammaffaa irratti yookaan tokko yoo isinii dide jechuudha isa lammaffaa kana irratti kilik gochuudhaan faayila kanaaf ni filattanii fi ergasii immoo aappicha filattanii fi jechuudha dhaggeeffattoota kan koo direct gara natti isin fudhata. Ergasii beeksifni yeroo isinitti dhufeef duuba deebitan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Haala kanaan asirra isinii dhufa jechuudha. Faayilichi yeroo asirratti isinii dhufe OK start ka jettu kana kilik gootanii connect gootan jechuudha.
egaa akkuma asirratti argartan connect yeroo godhutti beeksisatu isinii dhufa X gootanii egaa haala kanaan isinii dhufee jennaan appiin kun shabaka bilaashaa sirriitti isiniif hojjetaa jira jechuudha. Connect ta'uu beekuudhaaf immoo asirratti akkuma asirratti argartan bakka kana yeroo tuuxan jechuudha connected isiniin jedha jechuudha. Egaa haala kanaan appii shabaka bilaashaa isiniif hojjetu kanatti fayyadamu hin irraanfatinaadha. Asirratti wanti isin dogongoruu hin qabne steepii amma isinitti agarsiise kana osoo hin dogongoriin itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa baratan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification all godhaadha. Video kana like share gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.